Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo fi jaalatamoo qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunda keessaniyyuu nagaa fi kabajaa fi jaalalli kiyyaa'oo waan kan inni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin harka qabu isin jechaa jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha gadda ibsachuun dhufee har'aan tanaa gaddi kiyya ammootinuu ajjechaa gara jabeenyaa fi akkasumas ajjechaa shuukanneessaa tarkaanfii Sabriinaa Abdalla irratti fudhatamee wal qabateeti jechuudha. Kanaaf jechuudha Sabriinaa rabbi irraa mataa godhuu fi rabbi araaramuu fi rabbi jannatul firdaws isii haa qananiisu. Sabriinaa jechuun daa'ima ganaa sabiyyii kichuu jechuudha. Lafaa dhufu jirtu mucayyoo naannoo ummata hawaasa naannoo biratti jaalatamtu akkasumas tanama kabajjuu fi akkasumas jechuudha gartee daa'ima yataamaa ijoollee 5 haadha wajjin guddisaa jirtu mucayyoo sabiyyii kichuu jechuudha. Tarkaanfiin gara jabinaa fi shuukanneessaan isirratti fudhatame jechuudha. Baay'ee tokko ilmaan Oromoo hunda kennaa nu naasisee jira, baay'ee tokko nu gaddisiisee jira, baay'ee tokkos nu rifachiisee jira jechuudha. Duuni isii kun du'a dafxaati. Duuni dafxaa kun ammootinuu baay'ee tokko nama naasisa keessattuu ka Sabriinaa jechuudha. Dubartii umrii 18 barattuu kutaa 10 tan haadha waliin maatii isii waliin yataamaa 5 guddisaa jirtu jechuudha. Isii kanarratti poolisiin kun ajajamee dhufee tarkaanfii irratti fudhachuun isaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Yoo namni kun ilma namummaa yookaan humaanitii ka qabaatu ta'e odoo ajajamee humni fedhe isa duubaan jiraate ajajallee ta'e mucayyoo daa'ima waan takka hin beekne ganaa hin gahin siyaasa hin beekne waan takka hin beekne dubartii mirga isii falmachaa jirtu dubartii haqa isii falmachaa jirtu dubartii dhugaadhaan deemtu ka haqa namaan barbaanne tana irratti tarkaanfiin fudhatame kun baay'ee tokko ilmaan Oromoo nu naasisee jira jechuudha. Kanaaf gaddanatti dhagaamee ibsachuu barbaada. Rabbiin maatii isiitii fi ahaalii fi firoottan isii akkasumas ilmaan Oromoo hunda kenna rabbiin sabrii fi jajjabina isaa nu haa kennu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee jechuudha. Poolisiin isii ajjeese sun jechuudha. Humni akka isa duubaan jiru yookaan ammoo akka inni ajajamee dhufe ta'e hundi keessaniyyuu hubachuunis barbaachisa. Wata kana jennu maalidha? Fakkeenyaaf mootummaan kun karoorri inni qabatee deemutti jiru maalidha? Akkuma beekamu Oromiyaalee godinaalee adda addaa keessatti naannoo adda addaa keessatti haaluma wal fakkaatuun bifa wal fakkaatuun jechuudha. Halkan irraa guyyaarraa jechuudha. Hawaasni ilmaan Oromoo gadi bahanii galuu kan dadhaban horii baafatanii galuu kan dandeenye mana barumsaa dhaqanii namni hundi isaa ka jiraatu biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Keessatti Oromiyaa keessatti jechuudha. Inshuraansii malee gaarantii malee jiraata jechuudha. Maaliif ganama yookaan gara galgalaan ajjeesan jedhee yaada hamaa keessa seenee jira uummanni yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf haaluma wal fakkaatuun Oromoo guutumaan guututti naasisaa jira. Mootummaan haaloo bahutti jira jechuudha. Kanaaf ammoo nuti ilmaan Oromoo akkuma beekamu jechuudha harka wal qabannee gumaa kenna gumaadhaan baasuu qabna jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo, yaa ilmaan Ayyaa, yaa sabboontota Harargee keessatti argamtan akkasumas naannoo Calaqoo keessatti argamtan Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa akkasumas guutumaan guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti argamtan hundi keessanuu jechuudha. Poolisicha kanarratti jechuudha tarkaanfiin barbaachisaa fi madaalawaa osoo hin ta'in hundi keessanuu tarkaanfiin isarratti fudhatamuu qabu hundi keessanuu ni beektanii jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha mootummaan Itoophiyaa yookaan wayyaaneen jechuudha mootummaa shororkeessaa addunyaa kanarraa hayyama mootummoota Ameerikaa irraa baafatee hayyamaan socho'aa uummata duguggaa sanyii irratti raawwataatii fi fixaa jiru mootummaan yoo jiraate qofti addunyaa kanarraa mootummaa wayyaanee yookaan ho'aata akka ta'e hundi keessanuu kanarraa hubachuun barbaachisa. Wata kana jennu maalidha? Fakkeenyaaf akkuma beekamu jechuudha Sabriinaa Abdallaa obboleettii teenya qaalii jaalatamtuuf kabajamtu jechuudha. Tarkaanfiin gara jabinaa fi ajjechaa kun kan irratti fudhatame hawaasa naannoo san jiru haaloo ba'uudha. Haaloo akka isaan fakkeenyaaf fincilii xumura gabrummaa baroota ji'oota darban 5 darban jechuudha mootummaa san irratti jechuudha gama diinagdeetii siyaasaa fi akkasumas gama hawaasummaatiin dhiibbaa guddaa irratti fidee jira jechuudha. Kanaaf akkuma wal fakkaatu jechuudha Shaashamannees haa ta'uuti naannoo Harargee keessas haa ta'uuti Wallagga keessas Gincii keessas naannoota hedduu keessatti jechuudha akkanumatti namni ajjeefamaa jira jechuudha. Guyyaarraa guyyatti ajjechaan dabalaatuma malee hir'achaa deemutti hin jirtu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanii hundi keessaniyyuu akka aadaa wayyaanee yookaan aadaa yaadigitti maaltu jira? Poolisii tokko nama ajjeesa. Wata poolisiin tokko nama ajjeesu poolisichi kun nama ajjeesee jira Sabriinaatiin ajjeesee jira. Waggaasii ajjeesu kana iniidhaan fakkeenyaaf yookaan mana poolisaa dhaqee harka kennata poolisichi kun jechuudha. Wata poolisichi kun harka kennatu mootummaan nama kana maal gochaa jira? Protect gochaa jira jechuudha. Tiikfachaa jira eegaa jira jechuudha. Achi booda haga hawaasni qabbanaa'uuf torbaan takka ji'a lama iniidhaan achi booda kutaa Oromiyaa jijjiiranii yookaan Wallagga geessan yookaan Shawaa geessan yookaan Baalee geessan yookaan Arsii yookaan Boorana geessan bakka namni sana agarra jechuudha. Maaliif mootummaan kun yoo ka waraana ta'u ta'e immoo waraanni kan nama ajjeesu ta'e naannoo Oromiyaa irraa gara naannoo Tigraay naannoo Amaaraa akkasuma jijjiiramaa jiraachisanii jechuudha.
kun tooftaa wayyaaneen hanga irraa itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kanarraa hoo mootummaan barumsa inni qabu maalidha? Warra gocha ajjechaa kanarratti raawwatee duguuggaa sanyii nama ajjeesu kana kan isaan ajajan kana akka isaan naannoo biraas deemanii hojii ajjechaa kanarratti bobba'aniif hamilee guddaa kennaafii jira jechuudha wayyaaneen. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo kichuun hin agartan hundi keessanii akkuma beekamu jechuudha dhuma fakkaatu. Shashamanni keessattis ilmaan Oromoo halkan taraawee deemanii galuu dadhabanii jiran. Namni salaatee galuu hin dandeenye namni biyya san keessatti jechuudha jiraachuu dadhabee jira jechuudha yeroo ammaa kana lubbuun namaa lubbuu horii caala rakkisha taatee jirti jechuudha biyyattii san keessatti jechuudha. Akkuma beekamu Human Rights kabaasu Amnesty International addunyaa guutuu keemaa jiru nama 100 ol nama 500 ol. Fakkeenyaaf akkuma isaan labsii baasanii asoo nama meeqatu guyyarra guyyatti du'aa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessan naannoo Shashamanni keessa jiraatanis wal quba qabaadhaa. Hundi keessanuu wata deemtan halkan taraawillee salaatallee akka deemtan ta'e bakka hundayyuu galgala akka deemtan ta'e isinummaan wal tiiksaa isinummaan wal ijaara isinummaan gaarantii inshuraansii walii ta'a. Mootummaan sun biyya uummanni keenya biyya inshuraansii fi gaarantii hin qabne keessa jiraachaa jira jechuudha. Akkuma beekamu humni yookaan onneen wayyaanee mootummaa Alshabaabii fi Eertiraa irratti osoo hin taane hawaasa Oromoo irratti rasaasa hidhatee fi waan qabu teknooloojii qabu mara ilmaan Oromootiin duguugu jira kun ka beekame jechuudha. Oromoon akka lammii biyyattii miti kalaalamaa jirtu jechuudha. Akka Alshabaabii fi akka Eertiraa caala laalamaa jira jechuudha. Ija jaraatiin caala laalamaa duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jira jechuudha mootummaan. Dhugaa yookaan dubbannu taate jechuudha. Kanaaf mee siyaasa lafa kaa'aa. Mee siyaasa kana dhiisa. Fakkeenyaaf miseensonni yookaan deeggartoonni wayyaanee yookaan warri oppidiyoo taatanii mootummaa isaa wajjin hojjechaa jirtan mee mucayyoo sabiyyii kichuu tana ka itaamaa guddisuu jirtu tana ka ajjeese kana mee akkuma beekamu Shashamannettis akkasuma mootummaan ibsinni baasaa jiru hin jiru waan takka kan inni irra ga'e hin jiru kana hoo akka mootummaan dhibbatti harka keessaa qabu hin beektan jechuudha oppidiyoo mataan keessan jechuudha. Ka kana duubaan jirullee tokkoffaa isin. Kanaaf mee isin akka humaanitiitti akka ilma namummaa tokkotti jechuudha. Mee maaltu isinitti dhaga'ama? Osoo ilma keessan akkanatti isin ajjeesanii ilma isin dhaltan jechuudha. Mee gadaamessi dhale haati isii wata akkasitti bootu namni mee Oromiyaa keessa jirtan hundi keessan keenya argin hin jirtanii haati isii Oromoo miidiyaa neetworkiidhaan wata akkasitti bu'aa ilma isiitiif akkasitti gadaamessi dhale sun garaan isii akkasitti na'usan maaltu isinitti dhaga'ama yaa obboleeyyan kiyyaa haati Oromoo hoo ka kumaata maallaqaamutu akkasitti bu'aa jira jechuudha. Kanas hubannoo keessa galchuunis barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yaa oppidiyoo warra oppidiyoo taatanii wayyaanee wajjin dalaydan isin haa ga'uuti. Ajjecha isin reebichi hawaasa keessan irra gahaa jiru yoo isin tokkummaa qabatanii sunuu wal dhageettan uummata wayyaanee sana wajjin dandeettii jechuudha. Guyyarraa guyyatti ajjechaaf duguuggaa sanyii boo'ichi Oromiyaa irratti haadha Oromoo irratti dabalaa jira malee nurraa hidhachuutti hin jiru. Kanaaf dhugaa akka dubbannu taate dhibbatti Oromoo bakka bu'ullee hin dandeettan gonkumaa jechuudha. Du'a takka dhaabuu hin dandeettan. Ka wayyaaneen waa tachirraa si dhajeje jechuudha. Kanaaf isin jechuun dhaaba hayyama shororkeessummaa baafattanii socho'aa jirtan ka duguuggaa sanyii namarratti raawwachaa jirtan. Namni tokko shororkeessaa ka jedhamu maalidha? Nama qulqulluu nama ajjeese tokko namni qulqulluun tokko nama rasaasa hidhatee nama qulqulluu ajjeese shororkeessaa jedhama. Kanaaf wayyaanee fi isinillee guutumaan guututti shororkeessaa jennee isin fudhannee jira jechuudha irraa jalama qabee. Kanatti asee immoo Sabriinaa Teenna jechuudha hundi keessanuu akkuma beekamu jechuudha. Bifa afooshaatiin warri ijaaramtanii jirtan akkasumas bifa waldaa koominiitiitiin ijaaramtanii jirtan hawaasni Oromoo addunyaa irratti argamtan guutuun jechuudha. Sabriina Abdallaatiif jechuudha maatii isii jajjabeessuu maatii isii bira dhaabbachuu leecalloodhaan diinagdeedhaan hamileedhaan jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada dhaamsa guddaan isinii dhaamu akkasumas ilmaan musliimaa hoo kataatan akka sabummaattis akka amantaattis dirqama lammummaa baha isiniin jedha. Keessattuu dirqama lammummaa isin baatan maalidha? Bifa koominiitii yookaan afooshaadhaan ijaaramtanii warri jirtan bifa zakaatiin haa ta'uutii fixriis haa ta'uutii walitti qabdanii warri Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota Arabaa keessatti argamtan akka maatii isii gargaartan dirqama islaamummaa dirqama amantaa dirqama lammummaa keessan akka isin baatan dhaamsa isin dabarsa maatii isii ummata ijoollee yatamaa isin guddistu san akka isin gargaartan zakaan irratti gaa fixriin irratti gaa gargaarsi irratti gaa kana isin dhaaba. Sabriinaa Teenna dhuma irratti ammaal jechuun ni barbaada. Yaatan dhugaadhaaf jecha dhiiga kee dhangalaafte yaatan bilisummaadhaaf lubbuu ofii wareegde dhiiga goototaa waliin barreeffame seenan kee siin jenna. Sabriinaa Teenna rabbi jannatul firdoosi si qananiisu rabbiin waan hunda sirraa laafisu inshaallah jannatul firdoosi keessatti jechuudha. Gootota ilmaan Oromoo kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Waaquu Guutuu wajjin wala gartaa inshaallah jabaadhu siin jenna rabbiin gartee qubsuma gaarii jannatul firdoosi keessa si qubsiisu galatoomii ulfaadhu nu jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh siin jedha uummata Oromoo.